Guyyaan Riivaanii Hadii sadarkaa naannoo Oromiyaatti marsaa 20ffaaf akka addunyaatti yeroo 34ffaaf kabajame. Ayyaanichis dhaadannoo hawaasa miidhaa obsuu hin dandeenye ijaarsa dhalootaaf jedhuun kabajame. Kabaja ayyaanichaa irratti hooggantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa aadde Maabaraat Baacaa akka dubbatanitti sagantaan kun kan kabajamu mirgi dubartootaa kabajamee fayyadummaan dubartootaa gama hundaan akka mirkanaa'uuf jedhan. Ayyaanni Riivaanii Hadii bara kana akka biyyaa fi naannoo keenyatti dhaadannoo hawaasa miidhaa obsuu hin dandeenye ijaarsa dhalootaaf jedhuun kan kabajamu yoo ta'u, sagantaan kabaja ayyaanaa kun kabaja ayyaanaa bira darbee dubartoonni haqa akka argataniif gama diinagdee, siyaasaa fi hawaasummaan fayyadamuu akka ta'aniif fi mirgi dubartootaa fi shamarranii akka kabajamu seeronni, labsiiwwan, imaammatoonni qajeelfamoonni fi hojmaatonni akka biyyaatti jiran hojiirra akka oolan taasisuuf kan kabajamudha. Dubartoonni miidhaa garagaraatiif saaxilaman dubartoota rakkoo dinagdee qaban waan ta'eef rakkoo dinagdee dubartootaa hiikuu fi tarsuu immoo mootummaan fayyadamummaa dubartootaatiif baase hojiitti hiikuu qabna jedhan. Bakka mirgi dubartootaa fi hirmaannaan dubartootaa hin mirkanoofnetti misooma, nageenya, ijaarsa sirna dimookiraasii fi badhaadhina maatii fi biyyaa hawwinu akka mootummaa keenyattis qabannee hojjechaa jirru galmaan gahuu hin dandeenyu. Dubartoonni miidhaa koorniyaa bu'uureffatee qaqqabuuf saaxilamoo ta'an, dubartoota dinagdeedhaan gadi aanaa ta'an, rakkoo adda addaatiif saaxilamoo ta'an, qaamolee adda addaa irratti hirkatanii jiraatanidha waan ta'eef miidhaa dubartootaaf daa'imman irra qaqqabu ittisuudhaaf rakkoo dinagdee dubartootaa furuudhaaf yeroo bifa addaatiin itti hojjetamaa jirudha. Hundaa ol immoo milkaa'ina imala badhaadhinnaa naannoo fi biyya keenyaa galmaan ga'uuf misooma ariifachiisaa mirkaneessuun guddina hunda galeessatti ufiinsa qabu fiduun kan danda'amu mirgaaf faayidaa dubartootaa irratti hawaasni keenya sadarkaadhaan jiru qaamoleen adda addaa qooda fudhattoonni hundi yeroo kamiyyuu ol qindoominaan xiyyeeffannoo addaa kennanii yoo hojjechuu danda'an qofaadha. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa gama isaaniitiin imala badhaadhinaa eegalame itti fufsiisuuf miidhaa dubartoota irratti raawwatamu ittisuu qabna jedhan. Imala badhaadhinaa eegalle milkeessinee badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuudhaaf miidhaa gama kanaan jiru hambisuun nurraa eegama. Hundi keenya gara qe'ee keenyaatti yoo deebinu, gara maatii keenyaatti yoo deebinu gochoota kana hundeerraa hambisuudhaaf hawaasa barsiisuun dhaabbileen adda addaa gahee keessan akka baatan irra deebiidhaan waamicha koo dhiyeessaa. Gochoota akkasitti iddoo adda addaatti raawwataman kana balaaleffachuu qofa otoo hin taane hawaasni keenya dubartoonni daa'imman akka hin saaxilamneefis deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuun murteessaa ta'uusaa kan amannu ta'a. Hirmaattonni sagantichaas miidhaa dubartoota irra ga'u ittisuuf duudhaa ganamaatti deebi'uu fi qindoominaan hojjechuun murteessaadha jedhan. Miidhaan dubartoota irra ture buttaan jira, kittaannan jira, gudeeddoon jira, baay'ee uleen jira, wanta baay'eetu ture. Amma garuu erga ayyaanni kun kabajamuu calqabee hir'achaa jira. Hin jiru jechuu hin dandeenyu. Hin jira ammas haa jiraatullee malee hir'achaa jira. Miidhaan bakki miidhaan itti gahu hawaasa keessa hawaasni yeroo kennuu qaba, ragaa ta'uu qaba. Beeksisuu qaba imala ilaallatuuf erga beeksisee duuba immoo ragaa ta'ee dhiyaatee ragaa san rageessuu qaba. Waliigalatti garuu namni kamuyyuu dhiira dubartii odoo hin jedhin namni kamuyyuu daa'imaa fi dubartootaaf kuni kiyya waan kiyya dhimma kiyya jedhee to'i dhaabbatee mormuu qaban jedha. Miidhaan kun hafuu kan qabu akkuma amma mariidhanii uummanni keenya aadaa seera yookiin sirna gadaa sanitti buluudhaaf naannoo sirni gadaa kan of keessaa qabu safuudha waan gaarii miti. Dubartootaa fi daa'imarra kan ga'u dubartiin waan maxinnoodha yookiin immoo daa'imni waan maxinnoodhaan attaallalamti. Isa kana dhaabuudhaaf inni kun badaa akka ta'e itti hubannoo laachuu uummata akkanatti hiriira karaatti baasanii hubannoo kennuu fi hooggansi gurguddaan gadi bu'ee maal inni rakkinni kun maal fidaa dhufa jira jedhanii biyya keenya duubatti hambisaa jira waan ta'eef kanuma kanaaf mariidhaniin akka deebi'u iddootti akka deebi'u taasisu.